maaliif gorsa san samuun dabarsitee turte abbaa manaa keessan jettanii hiriyaa keessan hin gatina abbaan manaa keessan boruu isin gatee deema abbaan manaa keetirra hiriyaa ta'e tarakkoo hunda walitti dabarsiteetu caala abbaa manaa kee fakkeenyaaf guyyaa keessa walitti dhuftee abbaa manaas gaaris ta'uu danda'a inni kun carraadha dhugaa rabbii isin jedha dhaamsi roozan hedduuta akka miidiyaa irra deemaa jira wanti isin dubbatte abbaa manaa keessanii jettanii yookiin abbaa warraa keessanii jettanii hiriyaa ta'e akkaan jaalatu akkaan kabaju tarakkoo hedduu wajji dabarsite hin gatinii jetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii anillee naga goota alhamdulillah galata rabbi har'a dhaamsin ani qabu akkuma roozan dubbattetti hedduutu akka yaanni isiin jette sun wanti isiin jette sun hooma jiru jechuudha. Garuu namuudateen beeku garuu namoonni muudate jiraachuu danda'a. Ani kan namuudate faallaa ta'e namuudate fakkeenyaaf hiriyaa takka gaafa jaallattu yookiin injiraamite faallaa ta'a jechuudha. Dhugaadha. Hiriyaan illee hiriyaa qabdi. Hiriyaan illee akkaataa qabdi. Hiriyaa guyyaa keessatu jira. Hiriyaa ijoollummaarraa qabdee wajjin dabarsite ijoollee biyyaa. Hiriyaan himootu karabbooma irra guddaan wallaahi billaahi jechuudha. Obboleen kiyya warra rabbummaa wal qabatan warra odoo qaama wal argi wal qabatanii hamma ammaatitti wajji jiraata. Rabbi wajjin umrii isin hariiressa. Hedduu takka bakka nama gammachiisa kun. Dhaamsi isillee akkasuma. Isheen yaadni isiin jette suni ani abbaa manaa kiyya qabachuu jedhee bultii kiyya qabachuu jedhee waan san hiriyaa jaalladhu. Himtee jirti siiriis taate himte. Kuulanii jechuun jettee hedduu takka maaliif nuti ni beekna miidiyaa kanarratti yoo yaadattan ta'e. Kuulanii Roozaan waan Yaman keessatti akka isaan wal jaalatan akka isaan iddoo walii qaban akka isaan bakka guddaa walii qaban ni beekna. Qaaman isaan beekna miidiyaa irratti isaan beekna. Garuu ilaalchi Roozaan isii qabdu hedduu takka nama gammachiisa. Har'allee wal lolanii fi miti bakka isaa wal kabajan jechuudha. Waan isiin jetteef namaaf jettee nama gatini abbaa manaa boruu wal dhabdan abbaan manaa immoo kan galma ga'us jira kan waa hedduu hiciiti hedduu sii baatee jira abbaan manaallee. Hiriyaan immoo tuyu wallaahi wanni akka hiriyaan jiru obboleetti keessattuu hiriyaa qaama wal agartu irra hiriyaa jechuun hiriyaa naannoo walitti dhiyaatu nama naannoo keetii jiru nama ganda keetii jira hiriyaa rabbooman isa badhirraa achi asii waliin beeyi fagooyinarraa jechuun guyyaa amma jiraa miti biyyuma arabaa kanatti wal barannee miti nuti namni akkasii jechuudha hedduu bakka walii qaba an argee jira ofii kiyyaa argee jira namni ani qaaman argerra namni hanga maati na duuka tarkaanfatee na duuka bu'ee na hordofu nama narga hanga har'aa qaaman isan arginidha jechuudha yoo hiriyaa dubbanne waa'ee Roozaa irratti kaasanii beeka warroonni ani qaaman argee nama kiyyaa saba kiyyaa dhiiga kiyyaa foon kiyya jedhimmoo intiri jedhanii nama xireeffatu keessattuu gaafa biyya galtu keessattuu alagaa qabadhaa firan qabatina firri garaagarummaa qabaa beekaa isin hagalu garuu hiriyaan alagaa hiriyaan achi asii kembee karabbooma wal qabatte hiriyummaadhaan wal qabatte wallaahi billaahi jechuudha. Siduuka tarkaanfatti yoo mullee yoo ati rakkattu siduuka rakkatti yoo ati cinqamtu siduuka cinqamti hiriyaa akkasii dhugaa irratti du'a takka jirti yoo ni beeytan ta'e takka afaan kasi sobdu kayyoo ati biyya galti si dagattu kayyoo ati biyya namaa jirtu hiciiti hunda anamma hamman galee nama narraa fagaate ishee rakkattee yaada isaaniiti alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin narra kibne alhamdulillahi fayyaa qabaa fayyaa guutuu ishee narraa fagaate ishee kami ishee qaaman beeku isii rakkoo hundanatti himattu isii hiciiti gurguddaa walitti himannu gaafa ani Itoophiyaa bu'irra wallahi billahi jechu gaafa ani Itoophiyaa bu'irra akka kan yeroo muraasa hoo ta'e malee gaafsan irra narraa baqatte isheen sun jechuudha garuu namni ani qaaman hin beekne namni ani biyya isaa jechuun hin jiraamte ishee tokko naannoo makeenya yoo garuu guyyaa tokko argee hin beeku maaliif hiriyaa wanni ga'u jiru hiriyaa dubaraa keessattuu wanni ga'u jiru siduu qabu'an hiriyaan dhiirallee jiraaba hiriyaa qaaman isin argin keessiduu ka tarkaanfatu jira kanaaf jechuun obboleen kiyya hiriyaa akkanaan jabeeffadhu hiriyaa akkanaan darbin yeroo kamuu yoo sibira dhaabbatu hiriyaa badheera rabbooma wal qabatan hiriyaa akka kuulanii fi Roozaa kanaaf isin jedhe hiriyaan isiin fagoo si qabatti isiin naannoo kee beektu
isin maatii kee beektu isin sitti dhiyaatuu dandeettu fakkeenyaaf namoonni naannoo jirtan ganda hin jirtanii miti namoonni akkasii suni bakka gaafa ati biyya galte waan biraa dhiisi foonnumti kee jechuun hin jiraa miti dhiyeenya akkasitti qaban amma nama fakkeenyaaf naannoo keetii fi bakki fakkeenyaaf Baalee haa fudhannu yookiin immoo asii Wallagga haa fudhannu namoota akkanaati yoo wal qabatte okay ganda yoo fudhanne ganda jechuun hin beekani namoota naannoo tokkooti namoota yookiin ganda takka ganda lama walitti dabalan ganda sadi ganda afur shanis walitti dabalan jiru mitiire naannoo tokko jechuudha namoonni akkasii sun sin fayyadan beeka kanaan isinuu yoo nu yeetan gaaf biyya galtee gaaf rakkattee yookiin jette beekta jechuudha ulaagaalee waan kana inni kun inni bad irraa sun inni dabbooma wal qabate sun inni fageenya irraa walitti dhufte sun inni rakkoo hunda walitti himate sun inni yeroo hunda wal bira akkatti tarkaanfatu sun wallahi billahi jechuudha abadan ati kufis ati cabis ati rakkadhus ati qabaadhus sirraan fakkatu yoomuu saduuka tarkaanfata hiriyaa akkasii qabeeffadha hiriyaan akkasii immoo hin argamtu nama muraasa ni beeyta yoo ta'e nama muraasa intala wayiiti isinii hima wanni qabataman beeku yeroo biyya namaa jirtu intalli suni hedduu hiriyaa qabdi bakka likki namni isin hin beekne hin jiru jettanii yaaddan garuu gaafa isin biyya buute eenyu akka isin jedhu isin maal akka isin jedhu bakka hiriyaan akkana jechuun hiriyaa oduu hiriyaa kijibaa hiriyaa dubbii sitti fiddu hiriyaa deemtee deebiftu bichaadha hiriyaa akkanaa miti dubartii jechuun nama dhalaa takka amma fakkeenyaaf ati dubartiin takka saahiba baay'isuun qabdu saahiba baay'isuu isin jedhu bakka dhalaa hedduu baay'isuun qabdu abadan hamma feete amala qabaadhu hamma feete gaarii ta'e jechuun hin jiraa miti ati nama hundatti icciitii matta hin himattu kanaaf rabbiin hiriyaa akkasii nu taasisee waan nu kabachiisee hin jiraa miti akkanumatti jechuudha wallahi akkasii obboleeyyan kiyya wal qabadhaa wal jabeeffadhaa otoo kiyyallee namoonni namti biyya keetis namoonni wal beekanis namoonni jireenya maraayyuu ka'umsuma maraayyuu wajjin guddatanii wajjin maal jedhanii otoo wal qabate isaanis immoo baay'ee bareedaadha isaan warroonni akkana kuni faallaa si balaaleffatu maaliif balaaleffatu yaada jedhu mootuyyuu namni gaafa nama waan tokko irratti bakka hin jiraa miti nama qe'ee minaamina waan akkasii jedhu sana agartanii ilaalcha akkasii waan jedhu jira jechuudha kun dirqama barbaachisu obboleeyyan kiyya kanaa miti namni gaafa waa hundumarratti rakkoon nama kamuu ni mudata namni maaliif nama qabata beektan hiriyaan maaliif wal qabattu beektu hin beektan hiriyaa wanni wal qabattuuf wanni gaafa rakkoon tokko si mudate kan daftee si biratti argamtu gaafa gammachus kan daftee si biratti argamtu reef wanni kaasee irratti hiriyaan baay'isinaa wanni jedhee irratti hiriyaan baay'attuu fi hiriyaan lama ni ga'a hiriyaan baay'ate faayidaan qabdu diiga dhufaa bultii keessatti rakkina dhufaa kanaaf yoo baay'ate jechuudha ilmi namaa kuni bakka akkuma isaa bifti garagaraa yaadni kennas namoota garagara jechuudha isa kanaaf hiriyaan baay'ateerra hiriyaa takka lama yoo qabaatte yookiin sadi bakka sani ol yoo dabarte immoo miidhaatu dhufa inaafa jira jechuudha kanatti jarana inaafan kuni dirqama yaani jechuun jaartiin jaarsatti inaafti odoo hin taane hiriyaan hiriyaatti inaafti akka qootitti ni beeyta yoo ta'e in inaafu bakka inni inaafu gaafana rakkina dhufa isii jaalatu sanii rakkina walitti sitti dhufa isii bakka guddaa waliin qabdanii isii lamaffaa isii tokkoffaa ka sadaffaa yookiin ta'uu danda'a yookiin ka duraasu hiriyaan hin jirse miti sadii haa qabateen baay'isuun immoo barbaachisu gaafa inaafan dhufe immoo hiriyaa wal jaalattu wal dhabdaa jireenya namaa keessa seentii bakka wantoota garagaraatu jira hiriyaa baay'atteerra hiriyaa isii bakka hin jira akkanumatti isii bakka akkan jechuun ati ilma namaa kana akkanumatti ishee jaallatte bifa bareedeef hin qabatu hiriyummaa jechuudha ilmi namaa sun nama akkamii akka ta'e mucattiin sun nama akkamii akka taate dubartii akkamii akka taate
nama ciitii nama baasu nama bakka siduu ka tarkaanfatu siduu ka adeemu wantoota akkasii ilaaluu qabda. Alhamdulillah rabbil alamin ani wallahi hiriyoota hamma qabu takka lama sanii ol hin qabu dhugaa isiniin jedha sanii ol hin qabu namoonni beeku isheen tokko akkuma ni biyya galeen garuu isa likki jechuudha iciitii guddaa walii himachaa turre bakka isin edaa nama injira miti namni tokko tokko injira gaa biyya galti bakka na rakkisuu dandeetti maal yaa ilaalcha jedhu san waan akkasii bakka kun hin barbaachisu namni nama duuka tarkaanfachuu namummaa nama saniiti bakka alhamdulillah an hiriyoonni siyyata qabu takka okin lama qaba alhamdulillah ma sarrabbina haqqusatu kaaniin illee iddoo sin jaaladha nama kamiyyuun kabaja hin jaaladha hiriyaa akkanaa qabadha hiriyaa qulfii yookiin warqee isii jedhamtu san akkasii isin jechuu barbaada viidiyoo keessumarratti dhaabaa viidiyoo biraatti nama walitti deebitti naganna tura baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa